Muummichi ministeera Abiy Ahmed erga jaarsummaa gara Tigraayitti erganii booda miseensota dippiloomaasii uummata Tigraay waliin marii taasisuun isaanii dhagahame. Muummichi ministeera miseensota dippiloomaasii uummata kutaalee Tigraay adda addaa bakka bu'an waliin mari'achuu isaanii beeksisaniiru. Naannoo Amaaraatti baankii sadii halkan tokkotti birrii miliyoona 41 hidhattoota saamamuun ibsame. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Xarmaa Barri kutaa aanaa Mazaazoo jedhamutti adoolessa 9 bara 2017 birrii miliyoona 41 baankii sadirraa saamamuu waajjirri nageenya fi tasgabbii godinichaa beeksise. Waajjirri nageenya fi tasgabbii godinichaa Xarmaa Barri ibsa baasaniin saamichi kun humnoota gara jabeeyyii jedhee waamuun akka raawwatame beeksise. Onnee bahaa giddu galeessaa keessatti shubbisni dippiloomaasii qilleensa xiyyaarota waraanaa jalatti kufam. Reaktaroota boombiin itti darbatamanii fi waadaa cabee irraa boqonnaa haaraan ni mul'ata. Qalamaan osoo hin taane yuuraaniyeemiidhaan barreeffame. Addunyaan yeroo ganni gubatu hafuura ishee qabattee jirti. Sa'aatiin immoo gara yeroo xumuraa seenaan bocamutti dhiyaachaa jira. Washington irraa kaasee haga Teeraanitti, Biraazilsi irraa kaasee haga gammoojjii Naataanzitti egeree nagaa aangoo sabboonummaa fi yaadannoo walii galtee wal xaxaa ta'eera. Waa'ee boba'aa nuukilaraa qofa miti, innis waa'ee amantaa cabe, aangoo qoratamee fi sarara dadhabaa waraanaa fi marii gidduu jiruuti. Awurooppaan qoqqobbii sodaachisaa kaa'uuf Iraan sagalee dhageessisaa yeroo jirtutti gaafiin tokko aariin ol ka'a. Addunyaan gara minjaalatti deebiti moo gara dirree waraanatti deebiti? Gamtaan Awurooppaa Iraan marii foon teenye qoqqobbii hamaa kaa'uuf dhaadate. Iraan deebii kenniteen gamtaa Awurooppaaf akeekkachiisa cimaa ergitee jirti. Muummichi ministeera miseensota dippiloomaasii uummata Tigraay waliin mari'achuun dhagahame. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed miseensota dippiloomaasii uummata kutaalee hawaasaa adda addaa naannoo Tigraay bakka bu'an waliin mari'ataniiru. Mariin kun addatti dhimmoota baqattootaa akkasumas haala siyaasaa fi diinagdee Tigraay irratti xiyyeeffate. Miseensonni dippiloomaasii uummataa kunneen yaadota adda addaa kaasuun dhagahameera. Isaan keessaa mootummaan uummata waliin marii itti fufuu qaba kan jedhuuf waltajjii marii uummataa qopheessuu itti fufuu qaba jechuun dhagahameera. Ergaa kana keessatti miseensonni dippiloomaasii uummatarraa dhufan kun marii biyyaalessaa hunda hammatee fi waltajjii banaa sagaleen uummata Tigraay itti dhaga'amu akka diriirfamu gaafataniiru. Akkasumas hojiirra oolmaa walii galtee nagaa Piriitooriyaa irratti qaawwi jiraachuu ibsuun mootummaan dhimmoota itti fayyadama jechoota akka fooyyessu gaafataniiru. Ministeerri muummee deebii kennaniin Tigraay walitti bu'iinsa irraa gara dandamachuutti akkasumas gara ce'umsaatti akka dhuftuuf hojjechaa jirra jechuun ibsaniiru. Mariin kun kan gaggeeffame erga hooggantoonni mana amantaa Ortodoksii Tigraay madaalli muummichi ministeera Tigraayitti ibsan jireenya uummataa kan ilaallatu miti jechuun erga qeeqanii booda abbootiin amantaa mana amantaa Ortodoksii Tigraay ibsa torban roobii darbe kennaniin haasaa muummicha ministeeraa qeeqaniiru. Uummata waliin kan walitti simne haala yeroo kan hin ilaallanneef hammeenya kan babal'isu jechuun akeekkachiisanii ture. Naannoo Amaaraatti baankii sadii halkan tokkotti birrii miliyoona 41 hidhattoota saamamuun ibsame. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Xarmaa Barri kutaa aanaa Mazaazoo jedhamutti adoolessa 9 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti birrii miliyoona 41 baankii sadirraa saamamuun dhagahame. Waajjirri nageenya fi tasgabbii godina Xarmaa Barri ibsa baaseen akka jedhetti saamichi kun humnoota gara jabeeyyii jedhee waamuun akka raawwatame beeksiseera. Saamicha kanaanis baankii bunnaarraa birrii miliyoona 11 fi 550 baankii sadee irraa birrii miliyoona 1 fi 28 akkasumas baankii Abbaa irraa ammoo birrii miliyoona 29 fi 365 humnoota finxaalayyiin saamamuun dhagahame. Saamichi kun halkan sa'aatii 7tti akka raawwatame kan ibsan yoo ta'u hoogganaan waajjirichaa humnoonni gara jabeeyyii jechuun waamanim qabeenya uummataa saamuu fi barbadeessuu akka hojii idilee isaanii gochuun itti fufaniiru jechuun himataniiru. Gamtaan Awurooppaa Iraan marii foon teenye qoqqobbii hamaa kaa'uuf dhaadate. Iraan deebii kenniteen gamtaa Awurooppaaf akeekkachiisa cimaa ergitee jirti.
dippiloomaasii fi waraana gidduutti nagaa fi adabbii gidduutti wallabdeen dabalaa dhufeera. Ganni dhuma isaatti dhiyaachaa dhufuun obsi warra dhiyaas akkasuma obomboleettiin nuukilara keessaa ni bu'a. Iraan ammas waan dhufuuf qophooftee jirti. Haleellaa qilleensaa hamaa Israa'elii fi Ameerikaan baatii waxabajjii keessa dhaabbilee nuukilaraa Iraan irratti raawwatame hordofuun torban hedduudhaaf callisanii kan turan. Amma immoo dippiloomaatonni olaanoon gamtaa Awurooppaa, Faransaay, Biriteeni fi Jarman cinaatti Teeraaniif akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Atattamaan gara mariitti deebi'a yookaan kirkirri lafaa hamaanis hin mudata jechuun akeekkachiisaniiru. Iraan irraa waadaa cimaa qabatamaa fi kan mirkanaa'uu danda'u yoo arganne malee dhuma baatii hagayyaa booda Iraan irratti balaan ni bu'a jechuun ministeerri dhimma alaa Faransaay Jiin Baaroota akeekkachiisaniiru. Deebii abiddaa kennanii ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachi biyyoonni Awurooppaa doorsisaa akkanaa fiduuf bu'uura naamusaa fi seeraa hin qaban jechuun himataniiru. Argaachin ibsa miidiyaa hawaasaa irratti kennaniin akkas jechuun labse. Gamtaan Awurooppaa gahee qabaachuu yoo barbaadan itti gaafatamummaadhaan socho'uuf imaammata doorsisaa fi dhiibbaa dulloome cinaatti dhiisuu qabu. Mariin marsaa haaraa kamiyyuu kan danda'amu yeroo gama biraan walii galtee seena qabeessa yookaan haqa qabeessa madaalawaa fi kan wal fayyaduu irratti qophaa'ee ta'e qofa jechuun ibse. Itti dabaluun doorsisni qoqqobbii dippiloomaasii hin gargaaru jechuun Iraan dhiibbaa jalatti harka kennachuu akka hin dandeenye irra deebi'uun ibsaniiru. Gaaddidduun waraanaa ammallee uumamaa jira. Duumessi waraanaa haga ammaatti samii bahaa giddu galeessaa irraa osoo hin qulqullaa'in itti fufeera. Lolli waraanaa Israa'el guyyoota 12 Ameerikaan ifatti deeggarame bu'uuraalee nuukilaraa Iraan irratti rukuttaa gaggeesse. Naannichaa fi gabaa boba'aa addunyaa irratti dambalii rifachiisaa ergee ture. Pireezidaantiin Tiraamp torban darbee haasawaa taasisaniin deebii tokkollee hin kennine. Haleellaa cimaan raawwatamus Iraan naafa ta'uu irraa fagaattee jirti. Muuxannoon naannoo waggoota 12 darbaniif gamtaan bakka bu'ummaa fi of danda'ummaa shinii waraanaa saayinsii ammallee dandeettii Iraan sodaachisaa ta'e boceera. Gartokkoo miidhaan irra ga'us dhaabbilee nuukilaraa sadarkaa olaanaa qabaniif lafa jala gadi fagoo dallaa guddaa qaban ammallee ni socho'u. Iddoowwan akka Foordoo fi Naataanzii keessatti hojjechaa jiru. Dandeettiin misaayilaa akkuma jirutti jira. Iraan misaayila baalaastikii fi kiruuzii fayyadamuun haga kiiloomeetira 2000 deemuu dandeessi. Yoo wallabdeen babal'ate buufataalee Ameerikaa, Israa'elii fi Awurooppaa rukutuu danda'u. Bakka bu'oonni naannoo Libaanos keessatti Hizbollah, Iraaq keessatti Hashaad al-Shaabii fi Yaman keessatti Huutii dabalatee Iraan daangaa ishee irraa fagootti tarsiimoodhaan bakka yaadde dhaqqabdi. Dhuma gannaatti dippiloomaasii yoo fashalaa'e qoqqobbiin irra deebi'amee yoo kaa'ame Iraan waadaa nuukilaraa hunda keessaa guutumatti ba'uu dandeessi. Immoo dorgommii hidhannoo naannoo haaraa kakaasuun Israa'el ammas akka rukuttu dhiibuuf USA'n gara waraana baha giddu galeessatti akka harkifamtu taasisa. Ammaa fi jinduu gara Teheraan, Biraazilsii fi Waashingitanitti garagala. Lolli kun kana booda Yuuraaneemii yookaan seentirifuujii qofa miti. Addunyaa duraanuu waraanaan gubachaa jirtu keessatti walamantaa gantummaa fi egeree dippiloomaasii irratti wallabdee taasifamuudha. Iraan qawweedhaan akkan simatamne yookaan akka mari'anne cimsitee dubbatti. Warri dhiyaa bara baraan hin eeynu jechuun cimsanii dubbatu.